Jirra jirtu hordoftoota Oromoo Samsangii akkamiin nagaa keessanii baga jiraatan nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa hedduu jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Egaa hordoftoota keenya har'a ka wajjin ilaallu haala kamiin jijjiirraa maallaqaa akkaataatti beekuu dandeenyu ka wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Jijjiirraa maallaqaa yeroo jedhutti fakkeenyaaf warroonni biyya ormaa irra hojjennu keessaayyuu biyya Arabaa irra warroonni hojjetan hamma jijjiirraa maallaqaa isa dhugaa ta'e beekuudhaaf baay'ee rakkattu. Baay'een keenya akkuma beekamu yeroo maallaqa gara biyyaa dabarfattan harka namaarraa waan ta'eef hamma jijjiirraa maallaqaa kana waan dhugaa tokko wanti isin gadi fageenyaan beektan hin jiru. Kanaafiyyuu haala kamiin akkaataa isin jijjiirraa maallaqaa fakkeenyaaf doolaarri maal keessa akka oole akkaataa itti ilaaltatan ka wajjin ilaallu ta'a. Marreessinis akka jalqabaa hanga xumuraatti akka nu hordoftan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Viidiyoo keenyas like share godhaa warri haaraa taatanii gama YouTube channel keenyaa dhuftanis subscribe gochuu akka hin irraanfanne gamanumaan affeeramtanii jirtu. Egaa yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu yeroo takkaaf Google Chrome keessa irra galtu yeroo Google Chrome keessa irra galtan bakka kanarratti exchange rate of ettanii barreessitan exchange rate of USA and Ethiopia Kenya Ethiopia ettanii barreessitanii search gootu. Haala kanaan doolaarri Ameerikaa takka qarshii 29 fi 14 akka jijjiiramaa oolte haala kanaan nutti argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo maallaqa gara biyyaa dabarfatanii baay'een keessan maallaqa doolaaratti sharafuutu mala. Yoo ammoo doolaratti hin sharafnes bakka amma United States doolaarri dhukana biyya keessa jirtan san maallaqa isii wajjin bakka kana bakka xiyya gaddeemsitana drop down kana tuwixaniiti biyya keessa jirtan jijjiiratu. Mee fakkeenyaaf United States doolaarii kanarratti isin agarsiisu fakkeenyaaf doolaarri tokko qarshii 29 fi saantima 14 akka har'a oolee nutti himaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf mee bakka kanarratti doolaarii Ameerikaa 1000 godhu. Doolaarii Ameerikaa 1000 qarshii Itoophiyaa kinoo akkuma argitan 29 fi 100 fi 37 fi saantima 50 oolee jechuudha. Bakka kanarratti biyya jijjiirachuu feetan bakka amma United States jedhu kanarratti biyya keessa jirtan filattan. Fakkeenyaaf mee ammaanii United Arab Emirates haa filadhu Dubaay jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo haala kanaan filadhu dirhamni Dubaay tokko kumni tokko qarshii Itoophiyaa 7900 fi 32 fi saantima 83 akka sharafamaa oolee kan nutti himu jechuudha. Haala kanaan sharafa maallaqaa biyya keessa jirtanii beekuu dandeessu. Fakkeenyaaf warri Saawudii jiraatanis fakkeenyaaf warri Saawudii Arabiyaa keessa jirtan guyyaa har'aa kanatti biyya Riyaalii Saawudii Arabiyaa kumni tokko jechuudha qarshii Itoophiyaa 7700 fi 68 saantima 79 akka gurguramaa oolee kan nutti himu jiru jechuudha. Garuu warri Saawudii Arabiyaa akka heerri biyya kanaa waan hin ayyamneef qarshii 2000 ol baankiidhaan dabarsuu waan hin danda'amneef karaa ittiin ergamutu jira san warruma Saawudiitiif dhiisa suni amma asirratti himuu nan barbaachisu. Fakkeenyaaf bakka Saawudii Arabiyaa kana biyya biraatti haa jiru mee fakkeenyaaf Qatar Riyaal mee Qatar Riyaal haa filadhu. Fakkeenyaaf Qatar Riyaal qarshiin kumni tokko Qatar qarshii 8,000 fi qarshii 2 fi saantima duwwaa 6 akka gurguramaa oole baankii daldala Itoophiyaa osoo deemtaniin gaafa baankii osoo hin gaafanne iddoo jirtanitti bilbilaan osoo nama hin gaafanne haala sharafa maallaqaa isin biyya isin jirtanii haala kamiin akka oole baruu dandeessu jechuudha. Maallaqa biyya keenyaatii fi biyya keessa jirtanii san har'a meeqaan akka baankiitti akka sharafamaa oole karaa salphaadhaan bilbila keessan kan harkaa irratti smartphone keessan irratti beekuu dandeessu. Kanaafiyyuu bilbila bilbiltanii nama gaafachuunis isinirraan eegamu jechuudha. Haala salphaadhaan bilbiluma keessan mana keessan teessanii beekuu dandeessan. Fakkeenyaaf maallaqa tokko biyya ergattanii namarraa waan dabarfataniif namni kun hanga har'a isin yoo jedhe isin immoo kaalkuleet gootaniiti jawaaluma keessan irra seentanii Google Chrome keessa yeroo banattanii haala kanaan information har'a maallaqni meeqaan akka oole doolaarii meeqaan akka oole baruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf mee amma biyya warra biyya Arabaatti jirutu sharafa maallaqaa kanaaf rakkatu waan ta'eef fakkeenyaaf amma Omar Riyaalii haa ilaallu. Omar Riyaalii qarshiin kumni tokko Oman
qarshii 75,000 fi 677 saantima 37 sharafamaa akka oolee nutti himu jira jechuudha. Kanaafiyyuu biyyuma feetan yoo keessa jiraattan haala kana karaa salphaadhaan beekuu dandeessu. Fakkeenyaaf mee Oman Riyaalii kana Riyaala takkatti deebisee ilaallu qarshii Itoophiyaa meeqa akka taate qarshiin takka Oman akkuma argitan kana Riyaalli Oman tokko qarshii 75 Itoophiyaa fi saantima 68 sharafamaa oole. Mee bakka kana fakkeenyaaf Kuwait taa'aa jirannu Kuwait fakkeenyaaf Kuwait dinar Kuwait tokko qarshii Itoophiyaa 95 fi saantima 91 sharafamaa oole. Haala kanaan biyya keessa jirtan ka biyya hunda lakkoofne amma asirratti galchine xumuruudhaaf yeroo hin qabnu haaluma argitan kana fakkeenyaaf mee isa kana 1,000 goone qarshii meeqa Itoophiyaa akka dhufu haa ilaallu. Akkuma argitan kana qarshii meeqa qarshii 95 fi 95,900 fi 11 fi saantima 91 oolee jechuudha. Kumni takka gara qarshii 100 Itoophiyaatti ol dhiyaate jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan baruu dandeessu. Maallaqa keessan yeroo harka namarraan gara biyya dabarfattan karaa salphaadhaan maallaqni keessan akka biyya isiniif gahe karaa salphaadhaan akkaataa itti baruu dandeessanidha. Egaa hordoftoota keenya barnoonni har'aaf qabannee dhiyaanne kanaan raawwata. Viidiyoo keenya laayik sheer gochuu akka hin irraanfanne haara taatanii kan dhuftan YouTube chaanala keenya subscribe godhaa. Barnoota birootiin hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif hawwa. Rabbiin keessa fi keessan haa kaa'atu.